waanottu nama gammachiisu register ta'anii wanni akkasii san asitti illee akka ta'uuf fedha haasawni kiyya kanaa miti ittiin dabra gara haasoo kiyyaattiin deebi'a. Duraan dursee waldaa dargaggoota Siyaatil asirra naafeeruu keessaniif akkanumatti illee waggaa tokko kabajuu keessaniif baga gammaddan kabajama ulfaadhaan ja'a. Akkumaan yeroo duraa godhutti gaafa qabsoon uummata Oromoo dhalatte ani dhaladhe. Ani amma waggaa 34 qabsootana keessatti dhaladhe. Garuu odoon ani dhalatiin warra bu'uura lafa kaa'etu jira. Walga'iin kun walga'ii dargaggeessaa waan ta'eef haasawaa kiyya kaniin banuu. Ijoollee dargaggeessaa fincila diddaa gabrummaa irratti wareegamte. Kanneen hidhamte. Kanneen biyyaa baafamte. Kabajaa fi ulfinaan qabuun ibsuudhaan eegala haasawaa kiyya. Haasawaa wanni irra godhinaan jaan barnoota. Akkaataa barnoota. Wanni barnoota jaaniif hanqina jira hawaasa keenya keessa nama barate. Kan asitti dhalatees oggoo high school fixe kolleejii seenuun xiqqaadha. Kan biyyatti kolleejii eegalees itti fufuun ni xiqqaadha. Hanqina jiru kanaaf mee xiqqishoo yoo dargaggeessa kanaaf gorsa qabaatte jaanii wanni jaa. Xiqqishoo waa'ee barnootaa irratti haasa'uun nama dhiba because barnoota barachuun wantu jaba. Keessaa biyya kana keessatti biyyatti illee akkasuma asittis garuu namni yoo nama dura jiraate yoon ani barachuu danda'e kan na boodaa maaliif hin baran je'eeti ani Oromiyaa bahaa magaalaa xiqqoo Kaarramillee jaallatu. Ogguu irreedoo agarra Finfinnee deeman gaafaan ani jiru ifaan hin jiru aspaaltiin amma jirus hin jiru anachittiin dhaladhe. Gaafaan dhaladhu biyya sawwaa takka hin jiru infraastiraakcharii akkas jiru wiilcheeriin irra qabu hin jiru kun hin jiru. Takka hanga 8 kukan na baadhataniiti mana barumsaa na geessuu turan. Obboleessa irra xiqqaas kan darbaadhaatu na baadhatee takka hanga 8 na fincisiise. Achi booda high school gungee manual chair yakkadee dadhabbii booda baradhee yuunivarsiitii Finfinnee seenee. Yuunivarsiitii keessattiin rakkoo argee jechuun wanni takkaa ol jiru biyyattii jaan jiru anaaf Iskandar qofaa jiraachi gargaarsi hin jiru accessibility hin jiru nama iyyuu nama fayyaa qabu wajji walitti darbanii baratta. Achirraa ka'eetiin as ga'e jechuudha. Wanni kana kaasuuf akkanumatti miti. Rakkoo sanunda libra dabree as ga'e asittis rakkoon numa jirti. Fakkeenyaaf baasa access ja'uun furadhaa yeroo dheeraa takka immoo baasa magaalaatiin furadhaa irra guddaa biyya tananii oofa namni makiinaa. Baasni ganama yoo laabii qabaadhe yoo za'a 7 laabii eegale za'a 5 na fuudheeti za'a 6 achi na darbu. Za'a takkaan eeguu qabaan ganamu. Biyya silaa wanni cufti laaftu kanatti illee rakkoon ni jirti. Yoo rakkina kana fudhannee irratti murannoo goonee injifachuudhaaf hin kaane jijjiirama hin garsiisu. Kana wanni yeroo san hunda wanni na baadhisu warra keenya kan gaafaan dhaladhee pooliyootu na qabe pooliyootu wiilcheerra kan taa'u na godhe wanni naa kennuu danda'e barnoota jiruu biyya kana jijjiiru. Barnoonni jiruu ilma namaati jijjiiru. Barnoonni nama godha. Warri keenya laalaniiti
barachuu qaba jaanii dhugan na baadhatanii asiin nageen jechuudha. Arra ani baradheetiin digrii duraa argadhee talamada argadhee as keessatti dalaguudha. Yoon ancinqii san hunda keessa bahee as ga'uu danda'e dhalataan xiqqaan arra biyya tana keessa dhalatee asitti high school fitee wanni gahuu hin dandeenyeef hin jiru. Kana hubachuu qaba. Wanni barannuufis nuti ummata akka ummata Oromootti yoo fudhanne ummata gabrummaa jala jira. Namni gabroome qabsoo godhuu qaba. Qabsoo qawwee qofaanii sin goonu. Qabsoo oguu goonu barnootaanis qabsoo godhuu qaba. Qabeenyaanis qabsoo godhuu qaba. Gara hundaanuu qophaa'uu qaba. Arra nuti umrii tana booda ni guddanna dhaloonni nu boodaa bakka bu'uu qaba. Hogguu bakka bu'u dhaloota barataa uumuu qaba. Addunyaan arra keessa jirru addunyaa dorgommiiti. Addunyaa barnoonni qoftiin injifannoo keessatti nama argamsiisu. Kanaafuu seenaa akkanaa talafaadhaan yoo ndalde kana kaawate seenaa akkanaa talafaadhaan namni keenya akka ta'ee baratee dargaggeessi keenya bu'aa buusuu qabu. Bu'aallee buusee hawaasa isaa tajaajiluu qabu. Tanaafi dhaamsa kana dhaamee jechuudha. Wanni jiru biyya tana oguu dhufne dargaggeessaaf xiqqishoo rakkoo karaa qaxxaamura irra jira. Crossroad jedhanii gara lamaatti jira. Garaa tokko garaa opportunity jira. Garaa tokko immoo garaa conflictiiti. Opportunitiin biyya tana qabnu dhugaa yoo fedhe waa tokkoon isin West America biyya kapitaalistii tana keessatti namni jiru. Carraan biyya tana keessa qabnu barnoota. Namoota xixiqqaa hanga gubbaa jiru kan hatuu beeku qofaatu jiru kapitaalistii keessatti. Wanni as keessaa qabnu barnoota. Hidhannoo teenya tan fuuldura barnoota Oromiyaa ittiin jaaru. Yoo carraan kun nu darbe gaafa kophee ciniin nutu jira. Kan wanni ni dhaabu dargaggeessaa irra guddaa ijoollee xixiqqoo fi haasa'uu fedha. Masgiinni Oromoo gaafa lama na yaamanii ijoollee xixiqqootti haasa'u akkana. Maaliif isaanii wanni habaqaaluu qabnu wanni bu'uura kaasuu qabnu barnoota. Kanaafuu gaafa biyya tana dhufne carraan nuti guddaan qabnu barnoota. Hanga dandeenyu yoo kilaasii takka illee fudhannee jiruu teenya jijjiirre yoo digrii takka illee qabaan. Akka fuuldura hin seenuu hin danda'u. Karaan biraa karaa konfliktiiti. Konfliktii yookiin joo waa hunduu jira biyya tana keessatti kan dargaggeessaa sossobee karaa raameessu. Jiruu ammaan tanaa jiruu teknooloojii jiruu kana jala yoo deeme ni kuta karaa raabaa. Kanaaf maaltu barbaachisa? Wanti dhiisuutu barbaachisa. Tokkoffaa wanni ittiin dhiisu nuti namni barate namni hawaasa keessa jiru ummata keenyaaf fakkii ta'uu qaba. Ijoollee nu booda dhuftu fakkii ta'uu qaba. Kana waggoon jiru asaasa cimaa jaarmaa cimaa akka community amma jaaruu deemnu kana fa'a achitti workshopii adda addaa qopheessine ijoollee gorsa nu gaafatanii waan dandeenyu cinaa dhaabbachuu qabna akka reefu margaan jedhanitti. Yoo namni nama dura jiraate namni milkaa'uudhaaf laafa biyya tana keessatti dalagaalee neetwoork waan jaaniitu jiru. Namaa si dura jira kan nama sadii ijoollee namtaa dalagaalee akkasii barnootaas biyya tana keessa yoo namni si dura jiraate yoo nama si gorsu qabaate yoo karaa irra si kaayan ni milkooyta. Kanaaf ijoollee teenyaaf karaa ta'uu qabna nurra laallachuu qaban abaluu akkas yoo
bakkasangi anihu malifi hingeenya jedhu qaba. Tanaaf community amma jaaran amma community sadeen walitti deebitee community cimtuu baasuu deemna jedhanii bakka akkasiifaa community shoora guddaa taphatti. Workshop akka reefujee qopheessitii, resource adda addaa qopheessitii, namoota barnoota keessa jiru dhufanii haa himanii ijoollee ta'in akkasitti akka kakaasan godhan jechuudha. Ammallee karaa konfliktii kan hin jee karaa gara biraa akkan kunne irraatii sitti jechuudha. Biyya tana keessatti jallachuunis milkaa'uunis laafa. Akka biyya teenyaafatti haadha abbaan nama jala deeme qara'uu qabda sin jechuun hin jiru. Xiqqishochi dabarraan mirga kiraati namni. Kanaafuu xiqqishoo instituutiona nu barbaachisa. Irreena kana irreena barnoota ijoolleen keenya maaliif barnoota ittiin deemne xiqqishoo community gaafaan dura dhufe sossoo'insa bareedaa ture badhaasa keenya ijoollee high school fittee ijoollee college irraa graduate wanni kana dhaabbatee jira amma kun xiqqishoo hamilee boodetti kan wanni hin jenne jechuudha. Gara biraallee warri barnoota keessa jirtan namni college keessa jirtan university keessa jirtan waldaa barattoota Oromoo nu barbaachisa. Amma dura university of Washington gaafaan deemu ijoollee habashootaati wal dura dhufneeti aadaa biyya agarsiisaniitu jira. Abadan nuti